wanti hundumtuu gaarumaaf. Namicha tokkotu ture yeroo hundumaa wanti hundumtuu jechuun beekama. Kanaaf guyyaa guutuu kan nama deemsistu. Walakkaa guyyaa erga deemanii booda konkolaataa rakkoo godhatee dhaabbate. Teeknishaan waan hin turreef namuu deemuu hin dandeenye. Namichi kun gara konkolaachisaa dhaqee obboleessa koo ittiin dhiphatin konkolaataan kun kan manca'eef gaarumaaf jedheen. Konkolaachisaan illee baay'ee itti aare annama akkanaa wajjin karaa hin deemu. Ho'u mallaqa kee kan hafe jedhee mallaqa inni kaffale keessaa walakkaa fuulatti darbatee ari'e. Namichis qalqalloo isaa qabatee xinnoo gara fuula duraatti deemee dadhabee dhaabbate. Achumaan konkolaataan pick-up jedhamtu booddeedhaan dhufuudhaan dhufee jennaan harka isaa jala qabate. Ni dhaabeef ni seene. Argitee jedheen konkolaachisaa kanaanis konkolaataan duraanii sun kan manca'eef gaarumaaf jedheen. Obboleessa koo wanti hundumtuu gaarumaaf ta'a jedheen. Achi dubbiin namichaa kun bitaa itti galee deemsa isaaniitti fufan. Takka deemanii konkolaachisaan hajaadhaaf gadi bu'ee yommuu konkolaataa keessatti deebi'u balbala cufuuf jennaan balballi quba tokko isaa irraa mure. Harki isaa dhiigaan ni qabe. Namichi kun akkuma amala isaa obboleessa koo qubni kee kun kan sirraa citeef gaarumaaf jedheen. Namichis aarii isaa to'achuu waan hin dandeenyeef baay'ee itti dheekkame. Ani nama akkanaa wajjin karaa hin deemu. Bu'i konkolaataa koo irraa jedhee gadi darbate. Konkolaachisaan kun laga ce'ee tabba otoo bahaa jiru shiftoonni konkolaachisaa deemsa dhaabsisan. Waan konkolaataa jiru keessa erga saamanii booda gadi bu'i waaqa keenyaaf aarsaa si goona jedhanii ni bu'ee karaa qarqara ciibsaniiti yommuu shiftoota keessaa tokko qaluuf itti gadi jedhu qubni namichaa irraa citeera. Harki isaa dhiigaan dibameerallee sa'aatii sanitti waan akkas tureef waaqni keenya waaqa kabajamaa namni qaama hir'u isaaf aarsaa ta'uu hin danda'u. Si hin qalu ka'ii deem jedhanii eeyyam wanti hundumtuu gaarumaaf ta'a. Namichis gammachuudhaan gara duubatti deebi'ee namicha qara wanti hundumtuu gaarumaaf ta'a jedheen san duubatti deebi'ee barbaacha dhaqe. Obboleessa koo dubbiin kee reefuu naaf gale. Qubni kee osoo cituu baate shiftoonni silaa waaqa isaaniitiif aarsaa na godhan. Osoo anasis si gatee deemuu baadhe silaa situ aarsaa ta'a ture jedheen. Kottu karaa keenya wajji deemnaa jedhee fudhatee deemu. Argite jireenya keenya keessatti yommuu nuti abjuu keenya galmaan ga'uuf imala eegallu wantoonni nu qunnaman hundi hammeenyaaf qofa nutti fakkaatu. Garuu yeroo nu mudatan sana tasumaa waan gaarumaaf nu mudatan nutti hin fakkaatu. Kanaaf kaayyoo kee guddaa abjuu kee guddaa keessa kee jiru kan Rabbiin siif kenne osoo obsaan dalagdee dachee hunda akka tajaajiltu. Sababa rakkinnoota xixinnoo amma si madaaluuf si mudataniif jecha ani nama homaa hin dandeenye nama addunyaa kanaaf maluu miti jettee of qeequu hin qabdu. Rakkinni keenya inni guddaan rakkina keenyaa miti. Ilaaltan nuti rakkinnichaaf qabnudha. Hammeen mucaa tokko qofa qabdu akka tasaa mucaa yoo jalaa du'e maaliif jettee miira gadda guddaa keessa taatee of gaafatti. Deebii gaafii ishee garuu argachuu hin dandeessu. Daldalaa qabeenya guddaa itti daldalee itti dhangalaasee daldalu tokko akka tasaa yoo qormaata jireenyaatiin kasaare maaliif jedha deebii hin argatu. Dargaggeessi hiriyyaan isaa isa ganuun waan hunda akka dhabu isa taasise maaliif jedha deebii dhabee immoo itti dhiisa. Addunyaan jalqabumaa qormaata.
jiraatu hin jiru. Kanaafuu waan hundaafuu obsa barbaachisa. Walumaa galatti waan barbaadde bakka yaadde gahuuf wantoota armaan gadii kanneen hordofu. Raawwattee abdiin guutiin haddi ulfaataadha. Bari immoo daran hammaataadha. Iftaan garuu aduutu siif ba'a. Wanti qabaachuu qabdu inni guddaan obsa. Nuti raawwannee mallaqa hin dhabne. Kan dhabne namoota abjuu qabanii, namoota abjuu isaaniif du'anii. Illeettiin sagalee yoo lafa jiraattee keessaa tokko qabachuu yoo barbaadde tokkuma irratti xiyyeeffadhu. Dorgomaa kee irraa baradhu. Garuu tasuma waan inni dalagu hin dalagin. Yoo dalagde ni duuta. Dorgomaa kee irraanfadhu. Maamiltoota kee irratti xiyyeeffadhu. Abdii guutuu baannaan ammallee carraa qabda. Hojjechuu baannaan wanti danda'amu hin jiru. Jaarraa 21ffaa keessa milkaa'uu yoo barbaadde namoota kaan hundeessuu kaan immoo akka isaan duuba jirtu mirkaneeffachuu yoo kanneen hojjette ni milkoofta. Walumaa galatti Rabbiin kan nu uumeef akka nama tokkotti dhalannee jireenya normaalii jiraannee barnoota keenya barannee xumurree maatii horree gaaf guyyaan du'aa keenya ga'e aduu nuuf miti. Rabbiin kan nu uumeef akka addunyaa san haqaaf haqummaan hooggannuuf. Abdii guutuun Islaamarraan bareedu waan guddaa hawuu qabnu kan galmaan gahu Rabbi. Eebjatuu, hojjechuu, milkaa'uu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.